Dorgommiin ispoortii guddina dinagdee fi hawwatamummaa magaalaa naannichi qabu addunyaatti beeksisaa jiraachuu itti aanaan biiroo dargaggoo fi ispoortii fi itti gaafatamaan damee ispoortii Oromiyaa obbo Dassaalany Xilaahuun himan. Dorgommii biskileettaa magaalaa Adaamaatti adoolessa 4 adeemsifamuuf jedhu irratti magaalichi miidiyaaleef ibsa kenne. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii magaalaan Adaamaa bakka teessuma ishee mijataa qabeenya uumamaa haala qilleensa gaarii fi bu'uuraalee misooma ammayyaa qabduun turistoota biyya keessaa fi alaa hawwachuuf carraa bal'aa qabdi jiran. Carraa kana gara bu'aa qabatamaatti jijjiiruuf hojiiwwan adda addaa hojjetamaa jiran keessaa dorgommii biskileettaa qopheessuun isa tokko ta'uu ibsaniiru. Dorgommichis hawwatummaa magaalichaa beeksisuuf gahee guddaa kan qabu ta'uu himan. Magaalli keenya magaalaa konfereensii, magaalaa turizimii akkasumas immoo magaalaa indaastireetii. Kana beeksisuudhaa fi magaalaa keenya keessatti hojii misoomaa gurguddaan hojjetamee kan jirani. Kooriidarii baay'ee bareedaa ta'e hojjetamee kan jiru, hojii misoomaa bal'aan hojjetamanii kan jiru. Sitii Areenaa kana Adaamaa Sitii Areenaa ilaaluun ni danda'ama. Waliigala magaalli keenya qulqulluu magariisa akka isheen taate ni beekama. Isa kana beeksisuuf ni gargaara. Kaayyoon isaa inni tokkoffaan magaalli keenya, hawwattummaan magaalaa keenya, beekamtiin magaalaa keenya akka inni ol ka'uudha. Gama biraatiin immoo kaayyoon inni guddaan dorgommiin biskileetii kun geggeeffamu egaa karaa akkuma isinuu beektan kooriidarri magaalaa kaayyoon isaa inni guddaan magaalli hawwattummaa magaalaa akkuma dabaluutti ta'ee gamtu kun konkolaatanii fi namni gargar bahee namni miilanis deemuu akka inni danda'u wookweey ni jira. Gama biraatiin immoo fayyaa namaatiifis kan ta'u miilan deemuudha, darbee immoo biskileetiidha jechuudha. Itti aanaan biiroo dargaggoo fi ispoortii fi itti gaafatamaan damee ispoortii Oromiyaa obbo Dassaalany Xilaahuun dorgommiin biskileettaa geggeeffamu kun kaayyoowwan gurguddaa lamaaf kan adeemsifamuudha jedhan. Kaayyoon dorgommii biskileettii magaalaa Adaamaatti gaafa guyyaa 4 geggeeffamu kaayyoo gurguddaa lamaafidha. Tokko kooriidarii magaalli Adaamaa bifa gaariitiin xumure kana karaa guutuu ta'e ispoortiin mijataa ta'uusaa beeksisuu fi ibsuudha. Inni lammaffaa immoo dorgommiiwwan kilaboota naannoo keenyatti geggeeffamu madaalli kilaboota naannoo keenyatti geggeeffamu irratti carraawwan kanaan kilaboonni keenya akka madaalamuu danda'anii fi dorgommiin akkasii magaalota 6 keessatti adeemsifamaa jiraachuu himaniiru. Haala mijataa magaalota naannoo Oromiyaa keessatti mijataa jiran dirreewwan ispoortiitiin wal qabatee baayiskiliitiin wal qabatee sochiiwwan taasisaa jirru qabna. Sochiiwwan taasisnee isaan kana keessattis giddugala ispoortii yookaan giddugala baayiskiliin goonannee kan yaadaa jirru gara magaalota 6 adda baasneetti deemaa jirra. Hunda isaanii irratti illee dorgommii geggeessineerra jechuudha. Sadarkaa magaalaa Adaamaatti taateewwan gurguddaan 4 kanaan dura geggeeffamee jiraachuu ibsuun ispoortii fi turizimiin sochii dinagdee magaalichaa guddisuu keessatti gahee guddaa qabaachuu itti gaafatamtuun waajjira koomishinii turizimii magaalichaa aadde Saadaa Kuuluu ibsaniiru. Akkuma beekamu yeroo darbee sadarkaa magaalaa Adaamaatti taateen haga 3-4 geggeeffamee jira. Waldorgommiin konkolaataa akkasuma waldorgommiin fiigicha halkanii konsertii garaagaraa geggeeffamaa ture jira. Qaama initiatiivii taatee turizimii keessa tokkodha. Inni amma geggeeffamuuf deemuuf jiru kunis isumaa jechuudha. Egaa ispoortiif turizimiin wal faana deema jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalichaa obbo Fufaa Garmaama akka ibsanitti dorgommiin kun hawaasa hundaa kan hirmaachisu ta'uu ibsan. Innis dhiirotaaf fageenya kiiloomeetira 70, dubartootaaf kiiloomeetira 40 fi hawaasa waliigalaaf immoo kiiloomeetira 10 kan wal dorgomsiisan ta'uu ibsaniiru. Gosa 3dha kan qophaa'e. Tokkoffaa kiiloomeetira 70 dhiiraan kan qophaa'edha. Lammaffaa kiiloomeetira 40 dubartootaaf hawaasa bal'aa magaalaa Adaamaa hundumaa jechaadha. Hawaasa dargaggeessa jaarsa odoon jedhin namoonni hundumtuu kan irratti hirmaatan kiiloomeetira 10tu kan qophaa'e.